Nooruu harka fuunee attam jirtu nagaa keessanii daawwattoonni miidiyaa hawaasaa gama feesbuukii beekan jala jirtaniif hundumti keessan attam jirtu nagaan waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu nagaan koos nagaan isiniif haa ta'u. Warra yeroo jalqabaatii fi viidiyoo kana ilaaltanii fi har'a guyyaa torbaffaaf gaaffii 5 nama 5f kan jedhu ifatti laayivii feesbuukii eegalleen ture. Ammas kan namoota 5 qabadhee jira. Kan namoota 5 sana wal duraa duubaan deebisuu koo dura beeksisa lamaan qaba. Beeksifni tokko hooggantootaa fi warra miidiyaarra hojjetan warra adda bilisummaa Oromoo wajjiniin walitti dhiyeenya qabaatan hidhuun mana sakatta'uun dararsuun akkuma itti fufetti jira. Daqiiqota muraasa duraa wanta ta'e keessa wanti amma nu qaqqabe kan inni jiru akka keessumattuu gabaasa qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaatti akkas kan jedhudha. Isan akka beeksisaatti isinitti hima. Humni waraana mootummaa mana jireenya miseensota ABO irratti sakatta'umsa geggeessee jira. Jedhaa bitootessa 14/2020 waraanni mootummaa mana jireenya miseensota ABO fi galaalcheessitoota sagalee bilisummaa Oromoo halkan kana humnaan itti cabsee seenuun sakatta'umsa geggeessaa jiraachuun barameera jedha gabaasni kuni. Akkuma kanas akka odeessaan marganneef foomutti hoomaan waraanaa mana jireenya isaa keessa jiraatan itti galuun waraqaa mana murtii malee sakatta'umsa geggeessee waan jiraniif maaltu akka raawwatamaa jiru qulqulleeffachuun yaaliin goone hin milkoofne jedha. Ammaaf garuu namoonni lama maqaa isaanii adda baasuun hin danda'amne humna waraanaa kanaanii ukkaamsamanii butamanii deemaniiru jedha. Gabaasa hafe immoo akkuma qindeeffannetti isinitti deebina jedha gabaasni kun. Egaa akkuma beekamu gaazexeessitoota ONNs ta'ee hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Finfinnee keessa jiran ukkaamsuu fi hidhuuni amma akka aadaa ta'e itti fufeera jechaadha. Kanaaf kana akkuma beeksisaatti hin qaba. Beeksifni lammaffaan kan jiru waa'ee vaayirasii balaa'amaa kanaati. Waan yeroo ammaa kana fiigaa jiru kanaati. Kanaan wal qabatee egaa hin shakkamaa biyya Itoophiyaa keessatti akka inni argamedha kan miidiyaan biyya siis ibsaa jiranii. Kun garuu gaanatti hin fakkaatu. Wanta dhokfamaa jiru wanti baay'een jiraachuu mala guyya guyyaatti duutii gama vaayirasii kanaatiinis waan adeemaa jiru fakkaata. Garuu mootummichi sababa siyaasa mataa isaatiif jedhee waan kana ifa gochuu waan barbaadanitti hin fakkaatu. Kanarraa kan ka'e wanti baay'een isaa yeroo ammaa kanatti dhoksaadha isiniin jechuufan. Ittaan seen gaaffiin qopheeffadhe ittiin darbaa gaaffii babbareedaa 5 warra na gaafate achumaan galateeffata. Gaaffii jalqabaa kan na gaafate nama maqaan feesbuukii isaa Hundee Gaarredoo Dheeressaa jedhamudha. Gaaffiin Hundee akkas kan jedhudha. Yeroo baay'ee kitaabota gara afaan Oromootti jijjiiramanii fi afaan Oromootiin barreeffaman irratti maqaa kennan argan ture. Baay'een siraajeffadhaa ture. Amma garuu argaa hin jiru. Maaliifi erga jedhee booda namni ati Oromiyaa keessaa jaallattu jiraa jedhee gaaffii lama natti fakkaata kan Hundeen na gaafate. Inni jalqabaa kitaabota afaan Oromootiin gara afaan Amaaraattis gara afaan Oromootti jijjiiraman afaan Ingiliziirraattis kan afaan Oromootti jijjiiran ilaalchisee keessumattuu kitaabota amantiis ta'ee kitaabota xiinsammuu gulaaluudhaan maqaan koo sanarra hin jira ture biyyatti kana argeetu natti fakkaata. Hundeen kan biraammoo kan barreeffamanidha kun haqa. Booda kana maabaddeedha gaaffiin inni qabu. Namni ati Oromiyaa keessaa jaallattu jira inni jedhu kun naan galle. Isan deebisa erga waan naan galle sanan deebisuudhaan jalqaba tarii. Namni ati Oromiyaa keessaa jaallattu jira kan jiru kun gaazexeessaa OBS dhiyoo kana interviyuu na godhe wajjin wal na jalaa fakkaate gaaffiin kee. Yoo baay'ee rakkisaadha gaaffiin akkasii darbee immoo gaaffii bareedaas miti. Sababiin isaa namni
gaaffiin abaluun eenyuun jaallata eenyuun jibbita jiru kuni gaaffii gaazexeessaa dhugaallee fakkaatu hankeellee atillee gaazexeessaa ta'uu dhiisuu dandeessaa isa na yaadachiise maal naan jedhee ture namni gurbaan na gaafate suni Oromiyaa keessa namni ati jalqaba irratti jaallattu eenyu namni ati dhuma irratti jibbitu eenyu gaaffii kan hin qabne namni akkas jedhameen gaafatamu. Akka Oromiyaatti Oromiyaa egaa kamiifuu nan deebisa Oromiyaa keessaa namni ani jibbu hin jiru Oromoodha taanaan Oromoo hundan jaalladha kanaaf waan jaallattuuf bultee kaatee waa'ee Oromoo dubbatta maqaa waan jaallattu sanaa jechuudha kanaaf hin jiruudha deebiin kee maaliif dhiyeenya kana kitaabarraa dhabdeeni dhugaadha erga biyya kana ga'ee gara kitaaba jahanatti fakkaata kan imeelitti ergamee gulaalee deebisee fi namoonni sun maxxanfatan dhiisanii hin beeku kanarraa kana yaadadhu ofii kooti garuu barreessuu itti fufeen jira kan maxxansuudhaaf carraa hin arganne kitaabonni xumuramanii kaaman jiru gaafuma yeroonsaa fi haalli isaa mijatee maxxanee ummatatti bahu walumaan eegna siin jechuufanii kanaaf hin banneettuma jira ammoo haalli guutummaatti akka yeroo biyya turame sanaatti yeroo hundumaa barreeffama irratti dabarsanis biyya alaa kana keessatti hin jiru carraan akkasii hin argamu kanaaf salphaallee miti haa ta'u immoo malee gabaabumatti immoo wanta ajabbiidhaan barreeffamaa ture utuma gara kitaabaatti fuula kitaabaatti jijjiirama ta'e kitaaba 20 oluun ta'a inni iyyuu kanaaf barreeffamarraa yeroo itti boqodhe jiraayii yoon jedhee si gaafadhe natti tola kanaaf yeroo hundumaa barreeffamarra hin jira barreessaan olaa barreessaan bulaa kanaaf kitaabarraa maqaa koo dhabduyyuu miidiyaa hawaasaarraa maqaa koo guyyaa guyyaan argataa ooltaa kan jedhudha hunde inni kan biraan gaaffii lammaffaanii latiin doshaa akkas jedhee na gaafate galatoonu jecha gaaffiin koo jedhee akka barsiisaa fayyuu afaan Oromoo tokkotti yeroo ilaallu yoo dhageesseeta ta'e muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Baalee yeroo deemee turetti afaan Baalee jedhee yeroo Gujii deemee afaan Gujiitti jedhee dubbachaa ture akkuma atumtiyyuu kaafira jechuun afaan Abiyyiitiin maal jechuudha jettee fakkeenya fudhachaa turte qoodinsi akkasii afaan Oromoo keessa ni jiraayi yoo jiraate isa kam jalatti qoodamaa dhaloonni dhufuu kana dhaaluu qabaayyeette gaaffii bareedaa gaafatte latiini eeyyee muummichi ministeeraa gidduu darbee sana Baalee deemee afaan Baalee Gujii deemee akka afaan Gujiitti kan inni jedhe suni waan namaa hin galle egaa biyya keenya keessatti namni hunduu hayyuu waa hundaa baratti ta'eera gama siyaasaatti yoo fudhattee ilaalte nama hundumatu waa hundumaa godhaa nama miidiyaan harka jirutu waan hundumaatti hiika laata kanaaf natti fakkaata Abiy Ahmed afaan Gujii afaan Baalee kan inni jedhee fi utuu callisanii gadhiisanii ganaa afaan Amboo afaan Shaashamannee afaan Naqamtee afaan Jimmaa afaan Dambidolloo jechuun saayyuu hin oolu namichi kanaaf waan hin beekne borca namichi akkuma takka gurbattii xawalwaallee Jawaar jechuu jedhamtu sanaa wajjin wal fakkaata namichi kun gaafa mirqaanu kanaaf gaafa waltajjii argatu waanuma barbaade waliin dhaa kanaafani anis kaafira jechuun afaan Abiy Ahmediitiin maal jechuudha kan hin jedheef iyyuu namichichuma sanatti muudii qabachuu jettanii waan akka muudii qabachuun barbaade kanaaf akkas jedhee kanaaf waan akkas jedhu seenaa afaan Oromoo keessa seenaa maatii Oromoo keessas hin jiru nan yaadadha erga barsiisaa hayyuu afaan Oromoo jette amma sanarra hin jiru garuu yeroo yuunivarsiitii barsiisaa turetti koorsiin barsiisaa ture tokko keessaa tokko kireeditaawurii 3 kan qabu diyaalektoloojii kan jedhu tokkotu ture diyaalektoloojiin kuni waan afaanota akkaataa isaanitti afaanii aksentiin kun hin jiru diyaaleektiin kun akkaataa sagaleessuu namaa kuni fakkeenyaaf
gara horroo kanatti immoo fudhattee ilaaltee baay'ee sa'a ba'aa'inaa utuma jedhanii naannootti namni akkaataatti waa akkeessu hin jiru. Keenyaaf iddoo tokko tokkotti ofirraa usuboo ammani mirqaane aboo ofirraa hin jennu iddoo tokkotti immoo maal jechuudha kuni kan jedhu immoo jiru naannoo tokko tokko. Inni kuni deemeetu haalli diaalektii afaanii kuni bara keessa dheerate gara afaanitti cituu hin danda'a jedhu warri dialektooloojii. Garuu immoo qabatama Oromoo keessatti garuu miti. Matumaa ta'uu hin danda'u. Haala itti miidiyaan, haala itti teknooloojiin, haala itti ammayyaan kun walitti fidaa dhufe kana keessatti sagaleessuun yookiin akkaataa dhumti aksentiin itti qooqa waa tokko goonu kuni kan isa tokko ifaadha. Waan afaanitti qoodamee afaan biraatti ta'ee nama shakkisiisu nama yaaddeessu tokko yoo hin qabu. Kanaaf gara fuulduraattis durittis afaanii Gujii, afaan Maalii, afaan Baalee, afaan Maalii kan jedhamu hin jiru. Kanaaf namichi waanuma hin beeknedha. Keessa wannoo jedha gidduu kana yoo inni ilaalta ta'e Abiy Ahmed koronaa vaayirasii irratti iyyuu gorsa kennaa jira. Kanaaf yoo barbaade warri siyaasaa kun hayyuu medikaaliis hin ta'a, hayyuu afaaniis hin ta'a, hayyuu siyaasaas hin ta'a, hayyuu bulchiinsaas hin ta'a, hayyuu dinagdees hin ta'a, hayyuu waa hundumaati jechuudha warri siyaasaa kun miidiyaatu harka jira. Kanaaf waanuma isaan ilaallanneef irratti beekumsa hin qabne hunda borcuu. Kanaaf warra siyaasaa kanarra hin ilaalin obbolati. Kanaaf ati waanuma keessaa fudhadhu wanta keessaa fudhachuu hin barbaanne achi gatiisiin jechuudhaaf hin jedhe gorsuma kanasiin jechuufan. Gaaffii sadaffaan kan na gaafate Abdii Jambaree kan jedhudha. Abdii Jambaree immoo akkas jedhe. Afeerraa keessaniif galatoomaa jecha gaaffiin koo akka armaan gadii taatii jette. Tokko Oromoon yeroo mara maaliif siyaasa keessatti burjaajeffamaa? Akkasumas namoonni Oromoo ta'anii Oromoo ganuun maaliif baay'ata? Deebii garaa na ciibsuun barbaadaa jette. Deebii garaa si ciibsuu ta'uu baates waa tokko tokkoon irraa jedha. Oromoo keessatti gantummaan kan inni baay'atuu fi utuu dubbattu Oromoo keessa qofa miti. Wanti gantummaa kuni sabuma addunyaa kamuu keessadha. Akka biyya keenyaa keessattis saba Amaaraa biras dhaqee saboota adda addaa biras dhaqee hundumtuu sabi hundumtuu gootas qaba, gantuus qaba, hayyuu qaba, wallaalaa qaba, beekaa qaba, doofaa qaba. Hunduu yoommoo impaayera Itoophiyaa keessaa baatee gara biyya alaa kanattis wannoo jettes biyyuma addunyaa kamuu keessaa warri saba isaanii dabarsanii gurguran jiru, warri saba isaaniif jedhanii immoo wareegamanis jiru. Kanaaf iddoo hundumaa jiru Abdii Jambaree. Garuu kan keenya waan keenya ta'ee fi quuqamtee waan gaafatteef garuu yeroo baay'ee waan adda addaatiin seenaadhuma ittiin durii ka'anii qoodaa turan yoo fudhatte yookiin gantummaa fudhattee ilaalte impaayerri aangoorra jiru yeroo baay'ee waa lamaan egaa dantaa itti agarsiisuudhaan marcuma kennuufiidhaan Oromoo deebi'ee Oromoo ittiin gansiisaa, Oromoodhaan deebi'ee Oromoo cabsiisaa jedhamti. Lafee arbaa kanaan lafichuma deebi'anii caccabsuu kana irra caalaatti yoo hamma ammaatti miidhamuu keenyaaf cabuu keenya yoo duuba deebitee ilaalte Abdii inni caalaan Oromoodhaan Oromoo cabsanii Oromoon ulee ta'eetu deebi'ee Oromoo cabse. Mee waggaa 27 darbanii bara wayyaaneen biyya bulchite kana ilaali. Warri ilmaan Oromoo cabsan naannootiidhaanii biyyaa baasanii dabarsanii kennaa jiranii warra afaan Oromoo dubbatan warra OPDO jedhaman turani. Kanaaf kanumaan deebisanii OPDO kanaaf immoo maal godhani? Warra aangoo qabantu muudama kennuu, aangoo kennuu, miindaa dabaluu, hojiin qabu yoo ta'e hojii kennuu fi marcuma gegeddaruu fi akkaataa akkasiitiin guddisaa Oromoo irratti akka inni haadhoosaa, obbolaasaa, haadhasaa, abbaasaa dabarsee ajjeechaatti, du'atti, hidhaatti kennuu taasisaa turanii jechaadha warri wayyaane. Kanaaf ragaa guddaan sibira jira jechaadha. Kun egaa barootuma Haile Sillaasee keessa sirnoota nu bitaa turan keessallee
seenaa akkasiitu jira jechaadha. Afaanuma warruma nu danda'an, warruma nu beekan, warruma aadaa keenya beekanii naannaa keenyatti muudanii achi ergu jechuudha. Hin argita yoo ta'e amma OPDO keessatti warri namoota ajjeesanillee adaba hin argatani. Yoo baay'ate yoo baaleerra jiru ta'e Wallaggatti ergamu, yoo Wallaggarra jiru ta'e immoo gara Arsiitti ergamanii muudama argatu malee to'annaa seeraa jala hin galanii jechaadha. Sababiin isaa sanaaf muudamanii ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf, hidhuudhaaf, xobbee kana karaatti deebisuudhaaf, basaasuudhaaf, dabarsanii kennuudhaaf garboonfataadhaan warra adda fo'aman waan ta'aniif warra akkasii kana to'achuun hin danda'amne jechaadha. Natti fakkaata maqaa abbaa torbee jedhuun kan obbaasee Oromoo keessaa kan ka'e tokko warra akkasii kana warra hawaasa keessa taa'anii deebi'anii hawaasa isaanii ganan irratti tarkaanfii fudhachuu kan eegale fakkaata biyya keessatti waggaa 2-3 kana kan ilaalaa turre. Haa ta'u malee yeroo tokko abbaa torbee yookiin abbaa maalii kan jiru tokko yoo uumame forjidiin kan biraammoo biraan uumame hojii biraa hojjeta. Akkaataa akkasiitiin waan inni jiru hin beeku, maal akka inni fakkaatu hin beeku. Garuu isaan kana qoricha achuma keessatti warra uummata gananii uummatichumatu of keessatti adabaa ture. Egaa amma hin beeku waan amma irra jiramu. Garuu gantummaan kun kanuma itti fufee natti fakkaata. Fakkeenyaaf deddeebi'ee kan hin dubbachaa ture namoota barumsa xiqqoo qalama baratan jedhamanii biyya alaa kanattis baratanii warri amma jiran immoo warri bilxiginnaa kun immoo of jalatti qabatanii dantaa tokko kennanii warra kaan ambaasaadara godhanii as erganii warra kaan amma New York kana kan jiran jiru warruma diyaaspooraa kana keessaa waggaa muraasa duraa wannoo jechaa turan. Yeroo baay'ee man argitu yoo taatanii namoota dur biyya keessa turanii biyya alaa kana immoo dhufanii deebi'anii mootummaa kana jalatti aangoo argatanii muudamanii as deebi'anii yoo fudhatanii ilaaltan seenaan uumaa Jawaar waggaa 17 duraa sirnuma OPDOtu biyya alaatti baasee diinuma jaraa fakkaatee garuu isaanuma wajjin waan kana hojjetee alaaf keessatti miidiyaa kana wannoo gochaa ture. Warra kana Geessaa Oddoo ilaalaa, warra akka Mahammad Adamoo ilaalaa, warra akka Birhaan Masqal Sanyii ilaalaa, warra akka Birhaan Leenjisoo ilaalaa, tarreessa namoota warra akka Daani'el Areerii ilaalaa, namoota nuyi maqaa dha'uu dandeenyu baay'ee isaanii garuu biyya alaatti dhufuu isaanii argine, diina biyya sanaa ta'uu isaanii battalumatti argine miidiyaa irratti keessumattuu OMN irratti. Akkuma kana immoo deebi'anii amma kabaja guddaan biyyatti affeeramanii sirna sanaan warri kaan kunoo gara New York jiru, warra akka Mahammad Adamoo kanatti fakkaata, warra akka Birhaan Masqal Sanyii Kaalifoorniyaa jiru muudamanii, warra akka Birhaan Leenjisoo immoo biyya gorsaa mootummaa ta'anii, warra akka Hundee Dhugaasaa immoo waan akka daldalaaf maaloo ta'anii amma aangoo argatanii jechaadha. Baay'eedha isaan kun amma akkanatti fakkaatutti anaanii warra akkasii kanaan amma quuqama Oromoof dubbadhuuti jette danda'anii dubbachuu hin danda'anii jechaadha. Afaan isaanii takaalamaan sababiin isaa warra amma Wallaggarraa dhumaa jiran, Gujiirraa dhumaa jiran, warra akkas Salaalee Gindabaratirraa uummata Oromoo mana wajjin gubachaa jiran, xobbee rasaasaan dhaamaa jiran kana quuqamii dubbadhuuf yoo jetteen jira kana danda'anii afaan isaanii luugamamaa. Dantaadhaan luugamamaniiru, marcumaan luugamamaniiru, iddoon kennameeraa fi kan isaanii amma dubbiin mammaaksaa harrettii sanaati jechaadha. Ani duunaanii margiyyuu hin biqiliinii sanadha jechaadha. Qeerroon sana duutee wareegamtee jijjiirama kana yoo afiddu ani iddoo argadhee jennaan maaltu na rakkisee akka jechuuti. Kanaaf deebiin koo si quubsa ta'ee hin beeku. Garuu dantaadhuma jala qabanii namni immoo dhalli namaa ofittoodha gaafa waan marcuma gaarii tokko argate, mana gaarii tokko argate, haala mijaa'aa tokko argate dabarsee maatii isaayyuu haadha isaayyuu dabarsee gantummaatti du'atti ajjeechaatti kennee wanta sana immoo hin tursiifataa jechaadha. Fakkeenyaaf warri dabballoota kaabinoota OPDO ta'an kuni karaa barbaachisaa ta'een siinuu eenyu irratti akka ati tarkaanfii irratti fudhatame garuu turtiin aangoo yookiin immoo kabajaan amma isaanii kenname kun irratti gara fuulduraatti immoo ambaasaadara ta'anii maal ta'anii maqaa tolfatanii nama beekamaa akka ta'an isa tikfatu malee hooggansi yookiin namni aarsaa ta'uudhaaf ummatan tajaajila jedhuun iddoo sana keessatti kabaja argachuu hin danda'u. Yoo hin kaate namni akkasii mana hidhaa gala, in ajjeefama,
akkuma warra dararafamaa jiran kanaa hin dararafamaa jecha hin danda'u. Kanaaf waan dhugaan hojjedhe yoo itti impaayeraa nama nyaataa tokko keessatti keessumattuu kan akka impaayera Itoophiyaa keessatti waan haqaan sabaaf gadi jedhee hojjedha waan dhugaan dubbadha waan madaala waan hojjedha ta'ee umurii hin argattu. Kanaaf Oromoodhumaan cabsanii siin jechuufani Abdii Jambaree. Gaaffin arfaffaanii kan maqaan feesbuukii kee Abbaa Fardaa jedhudha. Abbaa Fardaa maqaa dhugaa natti fakkaatu kun maqaadhuma feesbuukiitti natti fakkaata. Gaaffin kiyyaa jalqabaa jette abbaan qeerroo keenyaa Jawaar Mohaammed bilisummaa Oromoof jecha Oromoo miliyoona 50 keessaa miliyoona 49 abiddatti naqii Oromoo miliyoona 1 bilisoomsi yoonaan jedhan boodatti hin deebi'uu jedhee ture. Osoo si ta'e maal gootaa naan jette. Obbo Abbaa Fardaa tokko gaaffii kee sirreessaa. Abbaan qeerroo keenyaa jettee hin jedhin akkas. Abbaan qeerroo nama tokko miti. Jechoota akkasii kana dogoggortanii abbaan qeerroo abbaan maalii abaluudhaa jettan kana meeqiisa dura iccita jiru waan qeerroo kanas gadi fageenyaan qoradhaa kaleessa irratti bal'inaan dubbadhina natti fakkaata akkaataatti qeerroo gargar qoodanii qircatan biyya sana keessatti. Kanaaf abbaa qeerroos miti. Inni sana akkasumaan sirreessee Oromoo miliyoona 50 keessaa miliyoona 49 fixanii miliyoona 1 utuu bilisoomsinaan jedhanii kanan barbaada'anii jedheetti miti. Gurbaan gaafa gara miidiyaatti baatu mirqaansa waan jedhamu tokkotu jira. Takka warri miidiyaarraa mirqaanan kun waca biran kana yoo inni ilaaltu ta'ee waa sin fudhatu waa dhugu. Yoo isheen dhugan ta'e immoo waa qama'u qaama'aniitu of sammuu isaanii ala ta'aniitu wanna jedhu yoo fudhatte ilaalte ija babaasuu argita yoo ta'e gara kaabaatti yeroo deeme tokko ilaalte Oromiyaa keessatti ija babaasee fataffate waan haasa'e qaba. Biyya alaa kanatti immoo jira waan akka enerjii jedhan tokko jira. Faranjiin kun xaasaatti nanaqqee wannaetti ishee presenteeshinii dura miidiyaatti dubbachuun dura ishee dhuganiitu humna addaa ta'anii as ba'u. Yeroo baay'ee yeroo sana egaa waan dubbatantu waanuma ija nama duratti bokokee dhufe. Namoonni suusii adda addaa qabanii ani suusii kanarraa bilisaa suusii taajjabbiirraa kan hafe fi suusii bunaa mallakkee sanarraa kan hafe anjara kana hin qabu garuu hamma beekutti sanatu jira. Kanaafidha kan inni miliyoona 49 dhumtee miliyoonni 1 utuu bilisoomte hin barbaada. Inni mirqaanee fi waanuma gochaa jiru yoo hin beeku. Namni bilisoomneerra jedhee harka reebsisaa ture. Amma immoo garboomneerraa miliyoonni 49 dhumee tokko bilisoomuu qaba yeroo jedhu wal dhiita si jalaa wal dhiita jechaadha. Kanaaf wantoonni miidiyaa irratti dubbatamu wacabbaramu kuni dhugaa isinitti fakkaatina jedhee waggaa 5 darbeef kanani barreeffamaan isinitti maa ture taajjabbiidhaan barreessaa tureefis kanaaf mirqaansa kana akkuma mirqaaneetti fuutanii hojiitti ni keenaa. Inni ani isiniin jedhee isin sossobaa ture isinii barreessaa turellee isa kanadha. Kanaaf fudhatiinaa waan akkasii kana kanaafidhaas ta'anii mineessotaa ta'anii achitti gadi yaa'aa maal godhaa karaa cufaa maal godhaan suni utuu tarsiimoo gaggaariidhaan fayyadamuun utuu danda'amu ijoolleen gadi baatii warri qawwee qaban qawweetti naqaa turan jecha akkasittiin qeerroo sana 8,000 ol dhabnee teenye jechaadha. Aarsammaa kaffalamee miti namni sabni garbummaa keessa jiru fincileetu bilisooma waan ta'eef namni wareegamuun inuma jira. Garuu yeroo tokko mirqaansi miidiyaarraa goonu kuni uummata aarsaa hin barbaachifne yeroo itti baasisu jira. Kana gochaa turanii yeroo ala kana turanii yeroo sana iyyaan ture baay'ee iyyaan ture. Dhaga'inaa kana of eeggadhaa yeroo qabsooftan akkas godhaa yeroo hin argamne akkas godhaa akkas harka qullaa dura hin fiigiina jedheen wacaa ture. Waca koo sana baay'een keessan tariisi dabalatee ta'uu danda'a na abaaraa turtanii jechuufan jedhe. Gurbaan kun immoo kanaaf waan mirqaan waan dubbatu hin beeku. Iddoo adda addaatti miidiyaan harka waan jiruuf waan kaleessa dubbate har'an beeku
waan beeku waliin jala malee Oromoon miliyoona 49 nu jalaa hin ficcisiisinii waaqayyoo bilisummaa hin barbaannaa bilisummaan bilisaa hin jiru beekamaadha. Garuu immoo karaa aarsaa muraasa kaffalanii injifannoo baay'ee argatan. Injifannoo argatan immoo karaa itti darbanii injifannoo sanaa itti fayyadaman. Fakkeenyaaf qeerroon injifatee wanna kana erga fidee booda jijjiirama isa jedhamu sanaa erga qaqqabsiisee booda injifannoo sanaa harkaa fuudhaniitu warra miliyoona 49 fixuu qabna jedhan kuni OPDOtti kennanii jechaadha. OPDO tumsanii kan nu bulchu hin jiru isheen bosona jirtu kun maaliin kun jedhaniitu OPDOtti mootummaa nuyi qabnu kana wannoo nuyi qabnu kana waan biraan ilaalinaa hin eeginaa nuun jechaa turanii afaanuma sana dubbate kana dubbataa ture jechaadha. Kanaaf waan miidiyaa kana irratti waan mirqaansaa kana keessaa calalaa gingilchaadhaan calalaatii fudhaa muraasa fudhaa malee waan miidiyaarraa dubbatamu hunda gaafa sammuu irratti isinitti fe'amu hin fudhatinaa isiniin jechuufani obbo Abbaa Fardaa. Utuuna ta'ee ani akkasiin godhu utuu si ta'e maal goota isa jetteefi ani Oromoon miliyoona 49 dhumee miliyoonni tokko bilisoomu hin jedhu bilisummaa nama barbaadudha. Bilisummaanis akka bilisaan hin dhumne nan beeka. Utuuna ta'ee karaa baay'ee tooftaa ajaa'iba ta'een akkaataa ittiin namuu naannoo ganda itti dhalate irraa ka'ee caasaa gadi fageenyaa ijaaree baay'ee ijaaree jechaadha. Achii booda aarsaa gabaabduudhaan injifannoo argatee injifannoo argatu sanatti immoo dafee bulchiinsa mataasaa hojjetatee ofiin akka obbulchuu godha malee akka miliyoona 49 gadi yaa'ee dhumee miliyoonni tokkos naftuu hin barbaadu ani jechaadha. Duuma namaayyuu hin barbaadu. Gaaffiin shanaffaa fi midhumaa kanarraa simbirroo walabummaa maqaan Facebook kee jedhu akkas jettee gaafatte. Hayyee galatoomii gaaffii kiyya kunooti jettee jalqaba carraa kana guddoo gammada ati ulfaadhu galati kan waaqeette. Achi gaaffiin koo ati yeroo tokko VOA irratti Tigisti Gammee waliin interview gootee turte. Achirratti dhimma ogbarruu irratti kitaaba 1,000 gulaaluuf ofii koo immoo 300 barreessuuf karooran qaba jettee maalirra geesse sana moo ni dagatte kan jedhudha. Lammaffaa dhaabbonni akka ABO waajjira banu malee namoota ijaaruu irratti hanqinatu mul'ata. Kan irratti yaada maalii qabda kan jedhudha. Lamaanuma isaarratti waanuma muraasa beekumsi ibsa. Isanii VOA irratti gaazexeessituu Tigisti Gammee wajjin godhe sana akkuma waadaan sun akkuma eegametti jira. Barreeffamaanis ittuma jira. Ijoollee warra kitaabota barreessanis jajjabeessaa hamma yeroo argadhetti haala bifa qabsiisaa fi hamma danda'etti akka saffisni isaa akka yeroon biyya ture yoo ta'u baate iyyuu sanas ittuma jira. Ofii kooti barreessuu immoo ittuma jira. Egaa waaqayyo umurii dheeraa akkanaa laatu nan beeka. Kanaafi wanta dubbatamte kana hojiitti naniikaa. Hamma kanan kaadhee waggaa tokkoof hin jenne hamma dachee kanarra jiraadhutti waan hin jedheefi dachee kanarra walumaan jiraanne waaqayyo nu agarsiisu inuma itti fufaa inuma barreessaan jirasii jechuuf gabaabumatti inni kan biraan dhaabni ABO waajjira banu malee namoota ijaaruu irratti hanqinatu mul'ata kanarratti yaadni kee maali kan jettu. Hanqinni mul'achuun mala dhugaadha. Waajjira banu isaati jette kanas waajjirri banamu hundi cufamaa jira. Quba qabda ta'ee hin beeku. Ani kanaaf waajjira isaan banatan iddoo hundumaatti jalaa cufaa jiru. Hooggantoota isaanii fi warroota qeerroo bilisummaa Oromoo dargaggoota kanas miidiyaas mana hidhaatti guuraa jiru. Kanaaf waajjirichumti utuu guutuu Oromiyaa keessatti akka hawaasni ofiisaa banachuu jalqabe sanaan itti fufeera ta'ee waan gaariitu ta'a. Ijaarsi achumatti jalqaba ture. Kana gaasuun danqaan sun waan maaniifati ilaalaa jirrudha. Waan dhaabicha gahaa jiru jechaadha.
Dhaabicha jechuun immoo si jechuu waan ta'eef Oromoo hunda jechuu waan ta'eef balleessaan isaa kanatti nama tokkotti yookiin nama tokkotti murna tokkotti quba qabdu natti hin fakkaatu. Ijaarsi kun immoo yeroo baay'ee akaakuu baay'ee qaba. Qaamni biyya bulchu ifatti nama waamee ijaarratee aangootti kennee waan hunda itti kennuu danda'a. Inni dhaabni biyya hin bulchine bor biyya hin bulcheedhu mormituun immoo kan akka isaanii kun immoo waan hunda ifatti ijaaruu dhiisuu danda'a kanatti hin beekne. Yoo ifatti ijaaranii waan isaan irra ga'u beeku. Kanarraa kan ka'e ijaarsa godhan hundaa karaa of eeggannaa qabuun ijaarsi ammayyuu Oromiyaa keessa inuma jira. Ijaarsonni mootummaan argee cicciru jira. Sababiin isaa ijaarsota argu mootummaan biyya bulchu suni battalumatti qabatee neetwoorkii caasaa sanaa isa kaan hidhuudhaan isa kaan yoo danda'e namoota maallaqa fudhatan immoo maallaqa jala qabuudhaan keessaa butatee waa gochuudhaan gargar qooduudhaan hin ciccira. Cicciraa maas ga'e waggoonni darban hundumtuu akkasuma kana. Qaamni bilisummaa Oromoo barbaadu hin ijaara biyya keessatti yeroo ijaarsa wannoo jedhu intelijeensii mataa isaaniitiin yookiin immoo qorannooti kan mataa isaaniitiin bira ga'uu wanta sana dafanii tokko keessaa qabu lama keessaa qabu akkaataa akkasiiti. Kanaaf wadhaansoo guddaadha. Ijaarsi kun caasaan kun akka aniifati Facebook irratti katabnuuf yookiin dubbannu kana salphaa miti jechaadha. Dinagdee barbaada, of eeggannoo barbaada, amantummaa barbaada, yeroo barbaada caasaa ijaaruun jechaadha. Sanas ta'e kana garuu ijaarsi caasaa bilisummaa barbaadu, qaama bilisummaa barbaadu hamman quba qabutti yookiin hamman hubadhutti gubbaa federaalarraa ka'ee hamma goda gandaatti numa jira. Kan mootummaas numa jira. Kan mootummaa sanaan mormuus numa jira. Of mul'isu gaafa of mul'isu jira. Akkaataatti yoo mul'ise akka qabamu beeka. Akka to'atamu beeka. Warra humna qabutu akka hidhu akka ajjeesu beeku. Kanaaf of eeggannaadhaan wanti godhamu numa itti jira siin jechuufanii. Egaa kanuma irratti gaaffii koo shanan waliigalatti kana deebiseera. Gaaffiilee kan biroo shanan bor itti fufnaa fayyaa ta'a. Baay'ee galatoomaa gara fuulduraattis egaa akka hubachiisaatti kan isinii dabarsu yeroo gaaffii gaafattan maqaa keessan isa kan dhugaa fayyadamaan isiniin jedha. Kan lammataa immoo gaaffii keessan baay'ee gaggabaabsaa gaafadhaan isiniin jedha. Kan sadaffaa immoo dogoggora qubee hin taasisiinaa yeroo gaaffii gaafattan isiniin jedha. Arfaffaa irratti immoo gaaffiin baay'inarraa kan ka'e gaaffii hunda yeroo tokkotti waan hin deebisneef gaaffiin keessan yoo deebii kan isin gaafattanii deebii hin arganne yoo jiraate utuu nan nuffin guyyaa guyyaan gaafficha na yaadachiisaan isiniin jedha. Sababiin isaa yeroon gaaffii barreessaa jedhu gaaffii 500 ol argachuu hin danda'a. Isa keessa 5tu waan fudhuu fi isa kaan yerooma itti qabachaa na yaadachiisa. Wagguma guutuu gaaffii 5 nama 5 guyya guyyaan deddeebisuuf tuttuquun yaalaa. Ulfaadhaa fayyaa ta'aa bor gaaffii 5 nama 5 kan biraa wajjin hamma wal arginutti fayyaa ta'aa. Koronaa vaayirasii irraa isinaa eegu. Hooggantoota yookiin gaazexeessitoota galgala kana Finfinneerraa manni isaanii sakattaa'anii mana hidhaatti guuramaa jiran kana bira Waaqayyo haa dhaabatu. Isinis sagalee ta'aa fi ulfaadhaa fayyaa ta'aa wal argina. Nagaatti.